ቲክቶክ የሰራው ደግሞ እንዴት እናማረኝ መስሎኝ ግቢ ላይ ፓርቲ ዋን ጀምር እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የገረሱ ቲዩብ ቤተሰቦች ስሜ ዮሴፍ ዘርፉ ይባላል የምማረው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ነው የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ወዲሶ ካምፓስ ሰሞኑ በገረሱ ቲዩብ አዳዲስ ነገሮችና የሚያምሩ ነገሮች በጣም የሚማርክ ነገር ይዘን እየመጣን ስለሆነ ገረሱ ቲዩብን ሰብስክራይብ ሼር እንድታደርጉት እንድትወዱት በጣም ስለማምኑ ነው ስለዚህ እኛን ጠብቁን እየመጣን ነው ካሚንግ ሱን አሼ አሸናፊ ይላል ምርጥ Ayyee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya yeroo dhihootti qophiilee bashannansiisoo kofalchiisoo fi barsiisoo ta'an karaa yuutuubii chaanelii keenya isinii qabannee dhufaa jirra gara suutuuf jettanii yoo nu hordofuu ni dandeessu maal godhagaa waan baay'ee ajaa'ibaatu isiniif dhufaa jira akkuma ammoo asaayimentii barreessaarraa maal godhama dormi live kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo yeroo takkiyyee wajjin bisaa turree madadamnee ciisa jirra yeroo dhiyootti sagantaa bareedaa qabannee dhufaa jirra gara suutu yeroo dhiyootti cawaaqa rabbaashuu ilaal bakkeedhaa dhufaara istii waa jedhu nagaa keessanii fayyaa jirtu galanni waaqayyoo haa ta'u